Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashamarka fuune kabajamtoota daawwattoota Ashaa Indaka jirtu. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa akkuma argaa jirtan kana har'a maashaallah meeshaalee babbareedaa fi asumaan mootuu argitanii iddoo istiidiyoo baay'ee bareeda tahetti haala kanaan baanarii kenna mootuu qopheessinee dhufnee jirra jechuudha. Yeroo yerootti mootuu iddoo kana iddoo haaraatti viidiyoo meeshaalee ajaa'ibaa kana qabannee dhufaa jirra. Egaa Ashaa Indaka jirtu namoonni hedduun ni beeytanii meeshaa warroonni nurraa xalabattan meeshaan keenya maal akka fakkaatu akkamitti akka hojjennu qulqullina meeshaalee keenya hunda sirriitti beeytan jechuudha. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya ammaan mootuu akkuma argaa jirtan kana kun Ashuun keessa deemtee haasa'u eegaltee erti kaajeen nama jedhamee ilaalame. Hayyee daawwattoota keenyaa akkuma argitan kana yeroo jalqabaatiif iddoo hojii keenyaa haarawaatti meeshaa ajaa'iba meeshaa sumaalee meeshaa nama lamaa jechuudha. Meeshaa nama sadiitiyyuu meeshaan sumaalee kana nama lamaati majlisa VIP meeshaa kwaaliti qabannee iddoo haarawaatti dhufnee irra jechuudha. Daawwattoota keenyaa kan itti aanu kiyya haa ta'u warri jettan dhuftanii ajajachuu bichaadha jechuudha. Daawwattoota keenyaa kana bichaa miti meeshaan keessa ciisa jechuudha. Tartiibaan qabayu isin immoo warri barbaadan haala kanaan kwaaliti isaa eeggatee qulqullina isaatiin akka isin warri barbaadan filannoon keessan Ashaa Indaka jirtu waa ta'u isin jenna daawwattoota keenyaa kadirmee maal jedha ofirraa dhageeffadha. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa kun Ashuu wajjin akkanatti fataa zanaa jecha meeshaa keessan mootuu akkanatti baafnee jechuudha. Kun argitee asiin algaa akkana babbareedu kana mee dhugaa dubbachuuf taananiin waan warqi irraa hojjetame fakkaata. Dhugamatti mee ilaalame namatti tolu mee ilaalame hedduu isaa namatti tola jechuudha. Gaafa asiin firaashni irra galee gaafa deebisiin mootuu mana keessatti iddoo bareedaa bakka qalamii dibameetiin gaadaaf saaloonii keessan bakka ciisicha keessanitti galee mee namatti tolu ilaalame haqatti dhugamatti namatti tola jechuudha. Kana bichaa miti toltiin gubbaa kana calaqqisuu qofa osoo hin taane keessa isaa jajjabinni isaa maal fakkaata muka akkamirraa hojjetame eenyutu dhiyeesse jechuudha. Wanni akkanatti dhibbaan dhibba gooneetiin nu haasofsiisumaa inni ofii keenyaa meeshaalee kana bittaa isaatiin jalqabarraa dhiyeessine ogeessa keenyatti kennine ogeessa keenya mootu akka inni sirriitti hojjeteetiin hin baasu akka ijji keessan laalutti ofii keenyaa isin ilaallee haala kana yeroo isin hojjenneetiin akkanatti istiidiyoo kanatti qopheessinu yoo xiqqaate nu duuba gara nama 14tu jira jechaadha. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa iddoo kanaan dura itti hojjetaa turrellee ni beeytanii baay'ee qulqullina hin qabu ture. Amma immoo haala kanaan mijeessinee mee istiidiyoon keenya bareedu ilaalame meeshaaleen bareedu ilaalame hedduu bareeda jijjiirama guddatu jira jechuudha. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa. Hayyee kabajamtoota daawwattoota keenyaa akkuma argitan kana viidiyoo sagalee jalatti jirra jechuudha. Osoo kan dubbatan dubbachuu danda'a dhiifama isiniin jenne isaniif akkuma argitan kana iddoo istuudiyoo keenya haarawaatti meeshaan qabannee dhufne meeshaa hedduu qalbii namaa harkisuudha. Kana bicha osoo hin taane kana caalu hedduutu bayuuf qophiirra jira jechuudha. Daawwattoota keenyaa Egaa jechuun amma mee ilaalame meeshaan kun asitti amma nu duuba dolaaba Somaaleetu jira, tasriyaatu jira, algatu jira. Itti aansuudhaan immootu argitee gamanallee immootu meeshaa obboleettii teennaa alga shamsiyaa algaa fi dolaaba akkuma san immootu arabiyaan majlisitti duuba keenya kana jira jechuudha. Ilaallaa dhayitee laashallaan bira teettee ilaalame maashaallah bareedu ilaala. Hayyee daawwattoota keenyaa akkuma argitan kana majlisni VIP isin asitti argitan kuni majlisa obboleettii teenya Shamsiyaa gara Dodolaatti deemee jechuudha. Daawwattoota keenyaa Shamsiyaan nagaan galtee rabbiin nama itti fayyadamsu haa taasisu. Majlisni kun majlisa hedduu bareedudha. Xiqqoo rakkinni keenyaa kaameraadha jechuudha. Daawwattoota keenyaa kaameraa fi kaameraamaanidha. Akkuma argitan kana majlisa kana osoo sirriitti isinitti kan mul'atu taate hedduu bareeda. Namoonni hedduu meeshaa isaanii ajajatanii gaafa galan kan viidiyoo irratti arge caalaa amma asitti bareeda jedha. Inshallah sagalee viidiyoo keessanii galcha yeroo bira. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa majlisa VIP kanarraa yeroon isinii haasa'u jechuudha. Duraan baay'ee qaalii ture meeshanii amma immoo xiqqashoo qannasee jira. Nullee mootuu diskaawunti goonee namaaf hojjetaa jirra jechuudha. Algaa kana mee ilaalame algaa Sumaalee isinitti agarsiisaa jira jechuudha. Odumaa tokko argisiifnu tokkotti dabarra sagalee jalatti waan jirruuf egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa algaan kun asiin algaa Sumaalee dolaaba fi tasriyaa of biraa qaba jechuudha. Egaa meeshaalee kana akkatti maachii mana keessan keessa yoo galfattan hedduu bareeda. Waan isin ajaa'ibu keessaa meeshaa algaa Sumaalee kana maamilli keenya dhufee laalee jechuudha. Asiin baanaarii keenya isinitti agarsiisaa jira jechuudha. Iddoo footoo achirraan silkii isaatu bilbilatu jira. Baanaarii isinitti agarsiisaa ture jechuudha. Hayyee akkuma argitan kana taappellaa keenyarraa lakkoofsa kaameraamaaniin keenya seeraan hin mul'ifne malee sirriitti mul'ataa ture. Asumatti algaa Shamsiyaa akkuma argitan kana as keessan booksii qaba. Algaan Sumaalee jechuudha. Gariin booksii qaba, gariin masaabaa qaba. Akka footoo fi viidiyoo isin nutti ergitaniitiin wal qabsiifneetiin isin hojjenna jechuudha. Akkuma argitan kana ampuulii hedduu kwaaltii ta'e irratti isin galchine irraa gamaa gamanaan kun akkuma argitan kana ni zozzoora dalgatti deebi'uu danda'a. Gara barbaadan deebistanii kun akkuma kan isin agarsiisaa jiru. Ibsachuu dandeettanii meeshaa hedduu kwaaltii fi hedduu bareedaa ta'edha. Ampuuliin tun takkattiin gatiin isii guddiidha. Garuu immoo nuti eega fuuneen booda
meeshaa qaalii irratti galchineeti akka mana keessaniif yeroo dheeraaf isinii ta'utti isinii hojjenna jechuudha. Daawwattoota keenya warri meeshaa gatii qannasu isin biratti hin argannu jettan ofii keenya of biratti hin oomishnu garuu immoo dirqama meeshaa gatiin gad aanaa barbaada warra jettaniif bakka jiru irraa isinii binnee isinii fiduu dandeenya jechuudha. Daawwattoota keenya dolaamni obboleettii teenya Shamsiyaa kun akkuma argitan kana iddoo masqayaati. Iddoon kun jalatti masaabaa lama qaba jechuudha. Akkuma argitan kana kun gadi seenee jira. Haga nama dhoysuu takka dirasiidha jechuudha. Daawwattoota keenya keessa dolaaba garii gatiin isaa kana warra isin jettan keessi isaa baay'ee xiqqeessanii nama hojjetantu jira jechuudha. Inni sun uffata qabuu isinii danda'u akka gaariitti. Dolaamni Shamsiyaa akkuma argitan kana kun keessa sheelfii hedduu qaba. Uffata hedduu darachuudhaaf isii barbaachisii dandeessisa jechuudha. Geexin isallee hedduu bareedaadha. Dolaamni obboleettii teenya Zeenabaa immoo kun gamanatti akka isin argitan kana algaa dolaaba tasriyaa walirratti qajeelchitee bitatteerti gadi isin agarsiisaara. Kun masaabawwan isaa jechuudha. Islaayidariidhaan hojjetamee jira jechuudha. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa islaayidariin kun amma yeroo ittiin amma islaayidar jedhamu yaani islaayidariin kun sadarkaa qaba jechuudha. Yeroo dhiyeessii amma reef isiniin jedhu wanni ani keessa bahee dhiyeessii meeshaa kana nutu dhiyeesse isiniin jedhuufi wanni binnu kun tokkoffaa fi lammaffaa qaba jechuudha. Mee maashaallaan bareedu ilaalame kadireessa jira mastaawatii keessallee hin jira garanallee lafallee ni jira jecha maashaallah. Akkanatti uf laaltanii fataa zanaa yoo jettaniitiin waan xaartan tokko waan tokkorra oolfattan hedduu nama gammachiisa. Laalame dolaamni obboleettii teenya ammallee maqaan isheen Zeenabaa mootu kana fakkaata. Kalariisaatu garaagarummaa qaba malee muka achaanuun kagaaree fi dolaaba achaanu kalaaltan saniin homa takka garaagarummaa hin qabu jechuudha. Laala ofii cufata laala islaayidariin kun balballi kun yeroo amma akkana ibantan deebi'ee ofii cufataa jechuudha. Laala akkana bantee yoo amma xiqqishuma walitti siisitee gadhiifte ofiitti deebi'ee cufata jechuudha. Kabajamtoota daawwattoota keessan immoo masaabaa qaba jechuudha. Masaabaan kunuyyuu immoo ganzaba qabamee laalame ganzabni baay'een jirtu silkima keessa yoo kenne malee silkii kiisii mistiraa qaba. Akkuma argitan kana kiisii mistiraa kana jechuudha. Daawwattoota keenya waan feetan jala keettanii isa ittisaan ta'e deebiftanii ka gubbarraa kana yoo cuftan namni waan achi jala jiru sana arguu hin danda'u. Dolaamni kun akkuma argitan kana kun hundi isaatuyyuu kan nama galchuu danda'u jechuudha. Sababni isaallee kun kan inni itti cufee haasa'uuf deemaa jechuudha. Achuma haa ta'u inni ana laala kumsaaxinii keessatti natti cuftee achiin immootu haasaa meeshaa beeksisuu eegalu agarsiisuuf deemaa jira. Kana fakkaata sheelfii isaatiillee ka duraan irra fooyyessinee jechuudha. Maaliif babal'aa ture duraan amma immootuyyuu akka uffata baay'ee isinii qabatu. Laalame ofiin cufata xiqqoomatu inni ofiin deebi'ee cufata jechuudha. Akkuma argitan kana algaan kun immootu waraabinsi isaa viidiyoon isaa waraabinsi itti xiqqaate isiniin jedha. Maaliif jettanii bakki akka adii jiru kun baay'ee diizaayiniin isaa baay'ee bareedaa ture garuu immoo kaameramaan nuu miti. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya mee ilaalame algaan kun akkuma jedhamu kana akka amma asiin addeena kana bichaa osoo hin ta'in diizaayinii ofirraa qaba. Asiin immootu dubaan booksii qaba. Booksiin isaa akkuma gubbaa olaanu fooxaa adda addaa uffata amma algarra ture yoo irraa kaaftanii jijjiirtan gubbarraan keettu. Kana hoo masaabaa hoo waan adda addaa karaa jalaan kaahuu dandeessu jechuudha. Egaa hedduu bareeda dhugaa dubbachuuf taanaan reef osoo iddoodhaan dubbadhu na harkaa cite namni dhufee algaa kana laalee kashii bitatee deeme jechaadha. Lammiin 150 ta'in amma fuudhee amma bitadhee deema jedhee yaani dhufee bitatee deeme jechuudha. Kabajamtoota daawwattoota keenya ammallee hedduu meeshaan keenya qulqullina qabaachuu isaa namoonni akkatti kanaan dura fudhatantu ragaa nu ba'a jechuudha. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya aashuun immootu akkuma argaa jirtan kana kun TV staandii kana isin agarsiisaa jirti. Itti aansuudhaan majlisa illee kun haala kanaan isin agarsiisaa jirti jechuudha. Hayya akkuma argitan kana TV staandii obboleettii Shamsiyaa TV inchi 43 fi sanii ol illee qabatuu danda'udha jechuudha. Daawwattoota keenya hedduu bareedduu TV staandii qilxeef jetteedha. Warri barbaadan kanas ka kana ol bareedus ka kana gadi qannasus argachuu dandeettan jechuudha sadarkaa barbaadaniin. Majlisni obboleettii teennaa immoo hedduu majlisa bareedaadha dhugaa dubbachuudhaaf xiqqoo bakki teessuma isaa ittiin tolle wal daddabarsee haalli teessuma sanii achitti ila kun omee ilaalame kan akka shaayii bichaa naan finne malee bakka irra kaa'atanillee naa fideera jechuudha. Daawwattoota keenya garaachisan immoo bakkaaniif kadirteen san jidduu waan bareeda hababa adda addaa waan barbaadan kaa'uu dandeettan jechuudha. Iddoon sun geetidha. VIP waan jedhameef tokkoffaan isaa lammaffaan immoo tuyyuu haalli hojii isaatu VIP isa jechisiisa jechuudha. Gamaa gamana rakka galu kan immoo mi'a isiisee isin agarsiisa yoo danda'e. Ilaalame geedin isaa gamaa gamana irra galu kun akka inni bareedu mana keessa galee gizee daarii irra kaa'atan hedduu majlisa bareecha jechuudha. Wanni kuni warra dandeettanii VIP bitachuu barbaadan gizee ammaa kana majlisni VIP nu biratti diskaawuntii irra jira waan ta'eef bitachuu dandeettanii majlisoonni kamiyyuu diskaawuntii irra jira yeroo ammaa nu biratti dhuftanii. Diskaawuntii jechuun gatii irraa qannasnee jirra mire. Sirriitti beeka warri biyya arabaa jiran diskaawuntii jedhanii jama'iyyaa hundarratti bayaa gizee gizeetti nu biratti illee haala saniin eegallee jira jechuudha. Wantoota keenya. Egaa akka kabajamtoota daawwattoota keenyaa daqiiqa illee nu jalaa dhumaa jira. Algaan bareedduun takkaa fi asitti immoo qumsaatiin bareedduu wayitu jira. Asirra isallee yoo namoonni barbaadan iskiriinshiit gootanii